kabajamtootaa fi hordoftoota Gadaa Digital Media bakka jirtanitti nageenyi keenya isin dhaqqabu isiniin jedha. Guyyaadhaa oduu fi odeeffannoo miidiyaalee idil addunyaa irraa walitti funaannee isiniif finnee jirra. Kallatti mangara oduutti isin dabarsina. Namoonni chaanaalii kana subscribe godhaa isin jedha. Namoonni viidiyoon kun ammoo hiriyoota keenyan fayyada jettanis hiriyoota keessanii share yookiin qooduudhaan fayyadamaa taasisuu dandeessu isin jedha. Kallatti mangara oduu fi odeeffannoo miidiyaa irraa dhageenyetti isin dabarsina jechuudha. Akka miidiyaalee hedduu jedhanitti guyyaa har'aa gamtaan Awurooppaa fi biyyi Tuuniziyaa doolaara 118 kan mallatteessan godaansa seera alaa hambisuuf akka ta'e gabaafamee jira. Lammiileen Itoophiyaa karaa Jibuutiin gara Yemanii ce'anii gara Saudi Arabiyaatti yeroo darbuuf jedhan humnoota nageenyaatiin ta'e jedhanii ajjeefamaa akka jiran. Egaa ajjeefamuu qofa osoo hin taane lammiileen Itoophiyaa dararaa hedduudhaaf kan saaxilamaa jiran ta'uu gabaasni kun kan addeessudha. Egaa oduu fi odeeffannoo gammachiisaan ammoo biyya Itoophiyaa keessatti uggurri neetwoorkii yookiin intarneetii kaa'amee ture amma gadhiifamuu isaa ibsamee jira. Egaa uggura kanaan VPN yookiin appilikeeshinii VPN fi Peacephone malee intarneetiin akka hojjetan ture namoonni biyya keessa turan hedduun ni beeku. Haa ta'u malee guyyaa kaleessaa uggurri kun kaafamuudhaan miidiyaalee hawaasaa hedduun isaa VPN malee fayyadaa akka jiran oduu guyyaa har'aa miidiyaa biyya keessaatiin yookiin miidiyaa hawaasaatiin gabaafame ta'uun ibsamee jira. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota Gadaa Digital Media oduu fi odeeffannoon guyyaa har'aa qindeeffannee kan hanga ammaa dhageettanii waan wajjin turtaniif kabajaa fi ulfina qabdanii Gadaa Digital Media subscribe gochuudhaan oduu fi odeeffannoo yeroo yeroon akka dhageeffattan affeeramtanii jirtu. Horaa bulaa deebanaa.